YouTube jalqabuuf jettanii yaada yookiin idea maalirratti akka hojjechuu qabdan warra wallaaltaniif har'a viidiyoo kana keessatti tokko maybe niishii keessan faana yookiin dandeettii isin qabdan faana kan deemu ta'a. Kanaafuu viidiyoo kana amma dhumaatti hordofuun keessan irraanfatina. Maaliif 17 idea 17 isinii kaasaarra idea 17 kana keessa tokko maybe isin faana deemuu danda'u. Warri channel kana haaraa subscribe like gochuun maatii ta'uu dandeessu. Warri maatii taatan immoo baga nagaan deebitanii YouTube video idea 15 ol har'a wajjin ilaalla. Ni jalqaba beekumsa cryptocurrency qabda. Beekumsa cryptocurrency qabda. Waa'ee cryptocurrency topiikii kana qofa qabattanii channel haaraa bantanii itti hojjettanii baay'ee beessa. Lammaffaan online business irratti beekumsa qabda. Fakkeenyaaf Upwork irratti beekumsa qofa otoo hin ta'in warri hojjechaa jirtanii too warri participate irratti gochaa jirtanii too ta'ee moor namoonni isin amanu waan hojjettan waan dubbattan immoo moor confidenceetiin dubbattu. Kanaaf online business irratti too hojjettanii baay'ee beessa. Online business warri Upwork, freelancer, affiliate market irratti nama idea qabdan yookiin immoo hojjechaa jirtan ammarree beekumsa akkasii qabdu taana amma boor har'an jedhin barbaadan feeslasiitiin barbaadan immoo normaalii feesiitiin immoo inni sadaffaan inshuraansiidha. Inshuraansii waa'ee baankii ni beekumsa qabda. Isinis jalqaba ideyaan sadaffaan koo inshuraansii biizinasiidha. Arfaffaan teeknooloojiidha. Teeknooloojiin addunyaan kun teeknooloojii irratti baay'ee abdeet ta'aa jirti. Yoo barbaadan teeknooloojii isa dura turee fi isa ammaa kompeer gootanii dhiyeessuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo teeknooloojii amma abdeet ta'aa jiru. Shanaffaan tiraaviliidha. Tiraaviliirratti namoonni biyya alaa deemtan asuma keessarree warroonni sosochootanii hojjettan vlog irratti hojjettanii baay'ee beessa. Ja'affaan book review. Book review'n yookiin immoo macaafota dubbistan namootaaf dhiyeessu. Ingiliffaanis ta'uu danda'a. Warri Ingiliffaan macaafa Ingiliffaa dubbistanii Oromiffatti waa'ee Oromiffa jaasaa jiru Oromiffaan hiiktanii akka samariitti dhiyeessitanii macaafa kana keessatti kana jira jettanii dubbachuu dandeessu. Barbaadan immoo translate gootaniit oodiyootiin dhiyeessuu dandeessu. Isa feeslasiidha. Oodiyoo qofaan hojjechuu dandeessu. Inni torbaffaan unboxingiin qodaa barbaadan bittaniit unbox gootu. Namoota faana unbox gootu, review gootu jechuudha. Saddeettaffaan news yookiin immoo oduudha. Oduun baay'ee ilaalama. Itoophiyaa keessatti immoo namoonni baay'een kan hordofan oduudha. Oduu yookiin immoo news yoo isaa jalqabdan yookiin warri guyyaa guutuu mana ooltan fa'a kan hojii lamaffaatti hojjechuu dandeessan baay'ee ulfaata. Maaliif informationii gaazar gochuu qabdu, teessanii sirriitti dubbisuu qabdu. Kanaafuu warri oduu irratti hojjettan full time job yoo gootan baay'ee beessa. Yoo hojii biraa dabalataa qabdu ta'e immoo xiqqoo isin ulfaata. Maaliif jala jalaan guyyaatti viidiyoo 2-3 hojjechuu dandeessu. Kan saglaffaa irratti graphics design. Graphics design ijoolleen baay'een jirtu kan graphics design guyyaatti hojjettan jireenya keessatti guyyaan graphics hojjettan isuma hojjettan screen record gootaniit waanuma xixiqqoo experience share gochuudha. Kanaafuu graphics design warra hojjettan jalqaba. 10ffaan video editingidha. Video editinginis tippoota garaagaraa qabu. Istaayilii mataa keessan qabdu. Istaayilii itti gootan namootaaf share otoo gootanii baay'ee beessa. Maaliif experience qabdu isuma namaaf share gochuu. 12ffaan komeediidha. Komeedii irratti ijoolleen fedhii qofa otoo hin ta'in dandeettii qabdu. 13ffaan motivationidha. 15ffaan broadcastidha. Broadcast jechuun I think yoon dogoggore ifama garuu broadcastiin waan barbaadan irratti niishii barbaadan irratti yookiin relationship ta'uu danda'a. Oduma normaalii namoota beekamoo namoonni argattan fiddanii yookiin immoo isaan keessanii idea tokko kaastanii idea barbaadan kaastanii akka interviiwii otoo hin ta'in akka haasaatti wal bukkee teessanii haasa'uu jechuudha. Broadcastis jalqabuu dandeessu. 14ffaan isadha jechuudha. 15ffaan spiritually yookiin religious content irratti hojjechuu dandeessu. Amantii kamuu haa ta'u musliimas kiristiyaanas ta'uu danda'a. Waaqeffatas ta'uu danda'a. Waa'ee amantii keessan irratti beekumsa gahaa qabdu taanaan sirriitti fedhiin keessan yookiin immoo
guyyaa guyyaatiin isa keessa jirtu religious hojii keessan yoo ta'e inni isarratti hojjettanii baay'ee beessa spiritual jechuudha. Spiritual content gadhiisuun kudha jaaffaan muuzikiidha. Sagalee warri qabdan isarratti dhiyeessitanii record godhanii isinis jalqabdanii guddachuu dandeessu. 8ffaan reaction videodha. Reaction viidiyoo namoonni hojjetan irratti react gochuu, sirbas ta'uu danda'a, koomedii irratti react gochuudha jechuudha. Kanaafuu isaan 17 kana keessa isin faana kan filattanii jalqabuu dandeessu. Taa'urra waa yaaluun bayeessa yoo isinitti tole like gootanii darbuu dandeessu. Galatoomaa.